Video kana irratti YouTuberoota beekamoo Oromoo keessaa YouTuberoota jaafiladheen jira. Inni tokko farratti argamu Dirreewud jedhama. Dirreewud jechuun gosa gaggabaabaa fi wantoota bashannansiisoo dhaanuu bashannansiisan bohaarsaa kan ture keessaa sadarkaa tokko farra kan hin filadhee Dirreewudiin jabaadhu asumaan nutti fufii jennaan jechuudha. Irratti kan argamu YouTube Obsaa Teknoodha. Obsaa Teknoo jechuun nama gaafa nuti waa'ee YouTube hin beekne YouTube isarraa barachaa turree fi waa hedduu isarraa barree gara amma fuula duraatti illee irraa barachaa jirru jechuudha. Obsaa Teknoo jechuun gaafa inni bara 2017 irraa jalqabee YouTube kana banatee program isaa baay'een kabaja. Asumaan nuti fufii jabaadhu obsaa keenyaan sin jedha. Sadaffaa irratti kan argamu YouTube Shimee Maanidha. Shimee Maan jechuun qophiilee biyya keessaa fi taateewwan biyya keessaa fi biyya alaa kan nu barsiisaa turee fi akkasuma ammas viidiyoo editingii adda addaa fi akkasuma YouTubein kuni maallaqa akka nuuf argamsiisu kan nu barsiisee YouTube akka banannullee nu taasisee hanga amma YouTube banannutti kan nu gargaaraa turedha. Shimee keenyaan jabaadhu asumaan nutti fufii jennaan. Arfaffaa irratti kan argamu YouTube Abdii Muktaar. Abdii Muktaar jechuun qaamaan nu biraa fagaatus biyya Ijiptii taa'ee taateewwan biyya keessaa fi biyya alaa kan nu barsiisaa ture kan nu jajjabeessaa ture. Isa afuraffaa irratti kan filadhee YouTube baay'ee jaaladhu keessa abdii keenyaan jabaadhu asumaan nutti fufii jennaan. Sadarkaa shanaffaa irratti kan argamu Yaanaa Oroodha. Yaanaa Oroo jechuun yeroo mustariyaaf inni haadha manaa ta'anii waliin dalagaa turan baay'ee namatti toltu baay'ee nama bashannansiistu asumaan jabaadhaa itti fufaan isiniin jedha. Sadarkaa ja'affaa irratti kan argamu Beekantuu VO'aan Beekan Show jedhama. Beekan Show jechuun furtuu jaalalaa jechuudha. Kan jaalala namarraa furu jechuudha. Rakkooleewwan jaalaleewwan jidduutti mul'atan kan furmaata kan nuuf godhaa ture kan furmaata nuuf kennaa ture kan anu waa hedduu irraa fayyadamee irraa furmaata argadhee ittiin fayyadamaa jiru jechuudha. Hanga ammaa jabaadhu asumaan nuti